harka fuuni kabajamtoota daawwattoota keenya baga nagaan nu eegdan jecha egaa akkuma barame Bridge Art afaan Oromootiin waa'ee artiitii irratti ogeessota garaagaraa affeeruun namoota taalentii ta'an affeeruun gara keessan simbiraan gahaa turre har'a immoo xiqqoo ishii sana keessaa baanee waan addaa tokko isiniif keessummaa addaa tokko isiniif qabannee dhufneerra akkasumas jedhu garuu artii keessaa wanta baay'ee miti wanta aadaa hojii wal qabatudha artiin immoo silumaayyuu ka'umsi isaa aadaadha baga nagaan dhufte keessummaan keenya har'a obbo Biskutee Guddataa miseensa mana marii miseensa mana murtii aadaa kanan isinii affeere mee obbo Biskutee baga nagaan dhufte mee ani amma tokko jedheera of barsiisnee daawwattoota keenya. Baga nagaan nu eegdan jecha ani Biskutee Guddataa badhaadhaan jedhama. Kanan aladde asuma naannoo handhuura Oromiyaa naannoo Finfinneetti magaalaa Sulultaatti ganda waliirraa ittiin aladde. Sana dura ogummaa muuziqaatiin namni naannoo baay'ees na beekuu baatu weelliftoonni tokko tokkoo fi namoonni naannoo kiyyaa ogummaa aartii muuziqaatiin na beeka. Sanarraa xiqqoo gara aartii obbarruutti yaalaa jira. Yaaluu qofaa miti amma kitaaba mataa kiyya qopheessaa jira. Ammatti miseensa mana murtii aadaa sadarkaa ol dabarfata bulchiinsa magaalaa Sulultaati. Tole gara muuziqaa fi aartii kanatti deebinee dhufuun keenya nafuu gara gidduutti. Gaheen Biskuteen qabu maalinni mana marii aadaa kana keessatti achi keessatti miseensa jechuun maal jechuudha? Gabaabumatti mana murtii aadaa jechuun jaarsolee naannoo wal ga'anii dhimmicha warra dhugaa naalaa badde jedhu keessummeessanii warra immoo dhugaa danqan jedhu waamicha godhanii walitti araarsudha. Jaarsummaa jechuudha. Gaaddisa jedhamas. Sana keessatti gahee garaagaraa qabna. Fakkeenyaaf amma namoonni na faana jiran umuriidhaan naa oli ana qofatu xiqqaadha. Hundeessuu keessatti gahee baay'een taphadhee hanga labsii fuudhee dubbisee manguddoota bakka jiran manguddoonni keenya magaalonni liqimsiteertii bakka jiran iyyaafadhee walitti fiduutti gahee guddaa pireezidantii mana murtii yeroo sanaa waliin waan eenyu jedheef jaalala manguddoon naa qabuuf bakka san ateessisanii bakka isaan hin dhaqqabne immoo natti ergama. Fakkeenyaaf amma raawwii tokko raawwachuu irratti waraqaa nuu dhume dhaqee fuudhu irratti akka mucaa ofiititti na ajajatu jechuudha. Anis immoo akka carraa manguddoo irraa hin dhaladhe manguddoo jalatti hin guddadhe deebisee immoo hojiin kiyya manguddoo biratti na fiduu kiyyaaf gammachuudhaan hojjedha. Carraa kanaan manguddoo abbaan kiyya torban irraatti kanan gaggeesse. Gaddarran jira ijillee na imimmaanii. Manguddoo gadheeraati maatii kiyya mucaa macarrashaadha. Nama 9 taanee dhalanne 9 jirra. Abbaan kiyya obbo Guddataa badhaadhaa. Ijoollee 9 akaakayyuu 63 akaakilee 70 87 88ffaan ol reeffisaa mana jiruu dhalate. Akaakilee 88 habaabayyuu 2 argee nama 140 wayii horee. Agayya guyyaa 18 2015 boqotee. Egaa dura kaasuufan jiraayyuu? Manguddoo waggaa 107tti boqotee jechuudha. Egaa kunis egaa kan rabbiiti milkaa'ina egaa waan baay'ee arganiiru seensarratti amma xumurtutti jedhee tanan malee ammayyuu daawwattoota keenyaaf akka ifa ta'u amma uffata gurraachaan jirta gaddarra akka jirtu duubatti naaf ibsiteerta. Duraan dursee garuu osoo gaddarra jirtu yaamicha keenya kabajjee istiidiyoo keenyatti argamuu keetiif irra deebin maqaa daawwattoota keenyaa fi maqaa miidiyaa keenyaatis si galateeffachuu barbaada. Tole egaa gaheen Biskutee mana murtii aadaa kana keessatti maal akka ta'e nuuf ibsiteerta. Manni murtii aadaa jechuun humtuuyyuu immoo maal jechuudha mee akka uummataaf ifa ta'u daawwattoota keenyaaf akka ifa ta'u mana murtii ammayyaa kanarraa maaltu adda isa taasisa? Yeroo baay'ee namoonni tokko alaan yeroo kaasan yeroo dhaga'u waan akka amantaa of keessaa qaba, waan akka kakuu of keessaa qaba, waan akka safuu of keessaa qaba. Wanti jedhamu jira. Kana qofatu mana murtii ammayyaa kanarraa adda isa baasamoo maal faatu jira? Gaaffii gaariidha. Garaagarummaa fi wal fakkeenya mataa isaanii qabu. Wantoota wal fakkaatanii qabu, wantoota gargar isaan baasuu qabu. Irra guddaan gargari. Fakkeenyaaf
waan wal fakkaatan keessaa abbaan seeraa mana murtii idilee bakka bu'oota ummataatiin ni muudama. Jaarsoliin mana murtii aadaa immoo ummataan muudama. Inni kun wal fakkeessa. Naannee ummatumatu muudata jechuudha. Garaagarummaan isaa immoo abbaan seeraa mana murtii idilee dhimmicha itti dhiyeenyaan hin beeku. Raguma bira ga'ee fuudha. Garuu hin tilmaama. Waan dharaa tokko kanumatti keessisaa itti himuu danda'a. Itti dhiyeenyaan hin beeku. Naannoo biraatiif haa dhufa. Fakkeenyaaf ammaa namni ilmi maccaa tokko tuulama dhufeeti hojjechaa jira. Ilmi tuulamaa immoo maccaa kan arsii deemeet hojjeta. Abbaan seeraa idilee jechuudha. Mana murtii aadaa jechuun immoo dhalattootuma naannoo sanaati keessaa gooroo irraa walitti dhufna. Ganduma tokko keessa taanee balbala qabametti gooroo irraa walitti dhufnuuf dhimmicha itti dhiyeenyaan beekna jechuudha. Takkallee wanti nu wala dhokatu hin jiru. Achi keessatti kuni garaagarummaadha. Garaagarummaa qaba. Itti dhiyeenyaan beekuu fi ragaa waajiratti sii dhufu. Qofa irratti hundooftee murteessuun garaagara. Lammata immoo yeroo osoo murtaa'in amma itti dhiyeenyaan beekna waan ta'eef ragaa fuudhu eenyurraa ragaa eenyu fuudha ragumti sunuyyuu immoo ragaa dhugaati immoo kan sobaate kan jedhu namoota amala isaanii wajjiniin adda baasnee beekna waan ta'eef odeeffannoo waliin amma nama 9 turree amma jidduu keessan jaarsa tokko buuleecha gaggeessineerra sagantaa qopheessine akkasitti nama hedduudhaan walitti dhufna yaada bilcheechuu irratti illee garaagarummaa qabna jechuudha. Wantichi baay'ee hawaasatti dhiyoodha. Hawaasatti dhiyoodha. Kanaaf lammata immoo murtiin yeroo murtaa'u fakkeenyaaf namni tokko qarshiin namaa miiliyoonni 5 irra jira. Qabeenyi isaa miiliyoona 3 qofa baasa. Amma qarshii san yoo amane mana murtii idileet irratti qabeenyi isaa miiliyoona 3 yoo gurguramee hin baasu waan ta'eef qabeenyi isaatis gurguramee jireenyi isaatis badee qabeenyumti biraatu biratti hafa. Mana murtii aadaatiin immoo akka jireenya nama sanaa hin bannetti murtaa'a. Haalli ittiin gargaaramullee hawaasa keessatti maal akka ta'uu qabu haala mijeeffamaafi. Kana amma manni murtii idilee keewwata irratti hundaa'eet murtii isa murteessa. Nuyi aadaa irratti hundeeffna. Aadaa keessa immoo jireenya mana nama tokko dhugaa nama tokko galchuuf jecha jireenya nama biraa hin diignuu jechuudha. Inni kun garaagarummaadha. Kanaan milkoofni irraa milkaa'aa jirra. Namni kanaaf dhugaa baasa. Lammata immoo kakuu gaafa kakachiiftu namni tokko namni abdii kuta jira. Balleechaa ofiitirraa kan ka'e yoo kana amane tarii namoonni naannoo maallaan jedhu yookaanis immoo qabeenya kana maafan kenna. Gaafa kakatu gosa gara haadhaa nama 3 kan gara abbaa nama 3 haadha manaa ijoollee fidata. Isaan sun maaliif wal dhaanu yookaan wal yaalu wal gorfatu wal deeffatu. Yeroo tokko haadhumti manaatu wantoonni ittiin kakatan jiru amma aadaatitti waraanni jira, biyyeen jira, sanyiin gosa garaagaraa jira, daaraan jira, ibiddi yookaan wanti ibiddaaf ka'umsa ta'u jira, bokkuun jira, siinqeen jirti, haati siinqee jirti. Isa kana hunda amma gaafa sanyiidhaan kakatu sanyiin kiyya haa baduu jedha. Gaafa kana haati mana dhiyeenya kanaan nu mudate miseensa mana murtii aadaa kana sadarkaa gajjallaa mudate gaafa qannoo qabna gimgamaa qabna marii torbanitti achitti kaasan jechuudha. Abbaan mana gaafa kakachuu qabu lakki kana hundammaa maqaa dhuufne hin kakannu itti haati mana abbaa mana fudhatte baasuu nu wayya. Yeroo tokko kanumatti sodaattee kakuu safuusa sodaattee waan xiqqishuu kana oduma dhugaa nu si bira hin jirre kana maqaa dha'uurra baasuu naa wayya kan jettutu jira jechuudha. Akkaataan kakuu kanaaf baay'ee cimaadhas baay'ee uummatattis dhiyaatadha. Kakuun kun maal safuun kun waan jiruuf maalan dhagaa yeroo tokko amma fakkeenya caarraa wayii argadhee gara Arsii kana deemeen ture maal jedhu manni wanti mana murtii idilee sanitti namni yakka raawwate namni amanne gara mana murtii aadaa kana yoo dhufee ni amana kan jedhan kanaaf jechuudha. Irra guddaa amma ani sadarkaa ol dabarfataan miseensa sadarkaa ol dabarfataa siin jedheera. Warra gajjallaa sanitti quufnetu ol iyyannoo fidataa jechuudha. Inni sun baay'ee nu biran gahu. Maaliif warri gajjallaa jiranis manguddootuma waan ta'eef ciccimoo waan xixiqqoo
yaaduma namni amala gaarraa kan ka'e itti qufuu didutu jira. Yookaan immoo hir'ina wayii fakkeenya bifa aadaatiin ilaalama waan ta'eef hir'ina xiqqoodhaan nu bira dhufa. Irra guddaa amma suuraa si kennuu hin danda'a suura ittiin araarsaa turre. Mana murtii aadaa seentanii ilaaluu hin dandeessu. Irra guddaa mana murtii idileetirraa nutti argama. Wantoota wal xaxaa ta'e kana manni murtii idilee laalaniituma ragaan dhufus sirrii akka hin taane waan hubataniif yeroo hedduu kan ol dabarfatan nu bira dhufurra kan mana murtii idileetirraa nutti argamutu laalla. Gara mana murtii idileetirraas immoo gara keessaniin dhufaa jechuudha. Irra guddaan achirraa nutti dhufa warra ol dabarfata. Nu isa laalla. Dakanatti hin ergama warra gajjallaa osoo hin taane warra ol dabarfataa kana kallattumaan nutti ergamaa dhimma dhirsaaf niitii amma isaan nama murteessuudhaan ulfaata. Ijoollee fa'aa jidduu jira. Nuyi amma waan sana bilcheessinee gosa gara amma manni murtii idilee warra yaamsisu hiriyaa yaamsisu miinjee waarsaa yaamsisu. Abbuma yakkicha raawwate sana bara. Sanuma lamaan yeroo shakkame san jiru. lakki dhirsumaaf niitii san laala fakkeenyaaf waa'ee dhirsaaf niitii yoo ta'e sanuma lamaan yoo xiqqaate ijoollee. Nuyi kan firatti yaamnaa jechuudha. Nu biratti manguddoo firatti yaama daa'ima kanaaf jecha dhiisaa dubbii dhiisaa bultiin diiginaa bultii diiguun safuudhaa waan akkasii kan bubbula nu biratti hin bilchaata. Kan keessatti kan araaramutu baay'ata jechuudha. Wantoota immoo dhirsiifniitiin wal duuba guduunfataffaa mana murtii idileetitti hin amanan. Kan wajjin rakkatu nutti as ergaa kakuutti gaafa deebinu hin amanu jechuudha. Tole baay'ee namatti tola. Garaagarummaa fi wal fakkina mana murtii idilee fi mana murtii aadaa kana ilaalaa jirra. Ammas immoo wanti biraa wanti kaasuu barbaadu gara mana murtii idileetitti qaamonni sadii kan waliin hojjetan wanti jedhamu jira. Fakkeenya poolisiin jira yakki dura isa bira gaha yookaan immoo iyyanni yakka poolisii bira gaha. Poolisiin immoo gara mana murtiitti dabarsa. Manni murtii immoo rakka raawwate moo raawwanne kan jedhu evaluate yookaan immoo eega madaalee booda murtee itti laata. Inni biraa immoo eega murtee itti laatee booda immoo manni sirreessaa jira. Wanti kun mana murtii idilee irratti kuni sadeen waliin hojjetu qaamni kun sadeen. Isin biratti hoo amma fakkeenya amma namni tokko osoo garas dhufuu baate ila safuun jira sodaan jira sanaan dhufuu ni danda'a. Osoo namni tokko garas dhufuu baate maalitti fayyadameeti yookaan immoo poolisiin hin jiru haa jennu garasiin ol dorgomsiisu jechuudha. Egaa itti murtaa'e booda immoo manni sirreessaa hin jiru maal ta'a namni itti murtaa'e tokko fakkeenya. Mana murtii aadaa biratti murtiin hidhaan murtaa'u. Adabbii garaagaraatti jira sadarkaa qamamaa adabbiin hojii humnaan hojjisiisan jiru nama quufaa kana warri sadarkaa duraa hojii humnaa hojjisiisu. Yoommoo deddeebi'ee namaa walitti naqu ta'e ragaa sobaa kan bahu ta'e murtii isa lammaffaa maallaqa adabu. Murtiin isa dhumaa nu biratti jechuudha. Qoqqobbiidha. Qoqqobbii jechuun yoo horiin laba namni kun baay'ee kan hawaasa rakkisu ta'e gorfamee firaa fi hiriyaadhaan lagaan gorfamee yoo dadhabame ta'e kallattumaan qoqqobbiin irratti kennama. Qoqqobbii jechuun yoo namni isaa du'e akka irraan awwaalamne saan isaa du'e akka irraan hin kaafamne ibiddallee akka hin ergifneef mana hidhaa caala ejjatatti hidhamu jechuudha. Hawaasarraa galal bakka hin barreeffamaa bulchaan gandaa hin raawwata. Afoo shawwanis hin raawwatu waan kana amma murtaa'ee hin beeku amma hin beekutti garuu kuni jira kana himaa deemnaa jechuudha. Namoota nama rakkisaa jiran nama biyyaaf hin bitamne jechuudha. Amma kun nama mootummaa mootii seeraa fi mootii biyyaafu rakkisoo ta'e tarkaanfiin akkasii hanga murtaa'e ji'a ja'aafaa ta'u ji'a san keessatti ibidda namni si faana hin taa'u taanaan manuma bashannanaatu namni si faana hin taa'u taanaan dhaabbatatti du'uudha. Akkanumattu yaaddee in dhukkubsattaa jechuudha. Baay'eetu jira. Dhukkubsachuun jira. Du'uun jira. Reeffa. Immoo hawaasni walduu kan dhaabbatu. Namni sun illee akkasumatti hidhaa caalaa siin jechuun barbaade. Gama biraatiin immoo poolisii wajjiniin qaamota mana murtii idilee wajjiniin wal qabatee akkuma nama siin jedhe manni murtii idilee wantoota wal xaxaa kana nutti ergu. Hiiknee gabaasa deebisna. Yeroo tokko yeroo xiqqoo yeroo faa jala buusu. Immoo waan akkasii sana mana jaarsummaadha waan ta'eef jaarsi nama ji'a sagaliin dhalate waa sagaliin gaggaragalchee ijibbaata. Reeffa firaa sagal garagalchanii ijibbaatu jedhu. Akka laayyetti qorachuu si gaafata. Rakkoon isaanii maal ta'u furmaanni immoo
maal ta'u kan jedhu sanii isa amma dubbanne keessa garaagarummaa mana murtii aadaa fi idilee keessaa tokko akkaataa murtiin kennamu murtiin booda. Amma mana murtii idileetti abbaan fee alatti wal ajjeese walitti dhaadachaa galee hin beeku abbaa dhugaa qaba jedhuuf murteessa. Nu biratti araaran harka wal fuusifnee amansiifnee harka wal qabatanii galuu walitti dhaadachaa galuu fi harka wal qabatanii galuun garaagarummaadha. Tokko kana poolisii wajjiniin akkaataan itti hojjennu fakkeenyaaf amma naamusa keenya akka nu eegu bulchaatu nu ajaja keewwata 38 irra jira. Gaaddisa mijeessuu raawwachuu achirra jira waan ta'eef isaantu nu mijeessa. Kanaaf poolisiin nu bira jira. Lammaffaa immoo fakkeenyaaf amma namni wal ajjeese ta'a. Yakkamaan kallattiidhaan to'annaa jala oola. Rakkoon biraa akkan uumne araarri gumaa hin jalqaba. Hamma inni gumaa murtii fixatutti jala jalaa araarri gumaa bilchaachaa deema. Kuni amma murtiidhaan booda adabbii fixateen booda nageenya akka bu'uufi. Namoonni hedduun amma murtii fixatanii qe'eetti illee galuu kan dadhabantu jira. Isa laalaa irra bal'inaan. Maaliifi gumaa baasanii nagaan seeraaf adabamaniiru. Murtii fixataniiru. Murtii mana murtii adabbii san fidatanii dhufu. Kanaaf sadarkaa duraatti gumaatti seenaa jechuudha. Kana jalqabameera. Garaagarummaan inni biraa immoo akkanaa kaastu kanan barbaadu gara xumuraatti deemaa jirra. Waan gaarii mari'achaa jirra baay'ee. Daawwattoonni keenya akka itti gammadan abdiin qaba. Garaagarummaan inni biraa immoo namni tokko ani yakka hojjedhe jedhee sodaatee yookaan immoo wanta irra gahu sodaatee yakka hojjechuusaa amanuu qofaan immoo akka mana murtii idilee sanitti namni kun dhuguma yakka kana raawwate moo yookaan yakka nama biraa uwwisuuf yookaan kabar gochuuf yakka hojjedhe jedha. Amma fakkeenya mana murtii idileetti namni tokko yakka hojjechuusaa yaadan ta'uu mala gochaan ta'uu mala gochaan isaa madaalame ni adabsiisa moo ni adabsiisu. Adabsiisuuf wanti kun dura barraa'ee jira kiriminaal loo irratti barraa'eera wanta jedhu ivaaluuti godhanii ilaalu. Gara keessaniinoo amanee dhumaaf murtiin irratti darbamoo qorannoon biraa irratti ilaalama. Gaaffii gaariidha. Sadarkaa duraatitti yakkichi ulfaataadha moo miti kan jedhamu santu ilaalama. Yoo yakki ulfaataa ta'e baagiraawundiin isaa hin qorama. Qorannaa fakkeenyaaf amma dhimmichatti dhiyoo jirra waan ta'eef maalirraa ka'e kana raawwate laata? Gara fuulduraa sodaan inni qabu maal ta'a? Furmaan isaa maal ta'uu qaba kan jedhu suni qorannaa gaafata. Yoo yakka guddaa ta'e jechuudha. Caljennee nus manni murtii aadaatis caljedheetuma akkuma mana murtii idilee sanitti qorannaa hin gaafata. Furmaata irratti xiyyeeffanname furmaata gara egeree namni akkamitti hawaasni nagaa wajjin jiraata yeroo gabaabaa keessatti baasii xiqqaadhaan furmaata argatanii misoomatti akka fuula deeffatanii nagaa wajjin akka jiraatanidha. Manni akkaatumti manni hundeeffama mana murtii aadaatu kana. Gama yakka xiqqaa hoo ta'e immoo amane fakkeenyaaf amma wal arrabsu jecha badaadhaan wal arrabsu ta'a jedhee maaliif akkasitti jennee gaafachuun hin hafu sababa xiqqoo ishee gaadha yookaan dhugaatii wayitaa yookaan immoo aarii wayitirraa ka'eeti jecha hin taane dubbate. Kallattii garaagaraatiin mirkaneeffattu. Garuu qorannaan hin hafu qorannaa santu wal caala. Ragaanis akkuma mana sanaa jira. Ragaan barreeffamaatillee hin jira fakkeenyaaf amma namni tokko yakka uume maal godheeti kan barreeffama gaafatu kan ragaa namaa gaafatu kan jedhu sun ragaan namaa hin fuudha. Ragaan namaa tas akkasumatti sanyii biyyee daaraa eeboo rasaasni illee jira. Miila duwwaa dhakaa gurraacharra dhaabbatee kakata. Kanaaf ragaas akkasumatti kakachiisnee fuudhama. Kanaaf garaagarummaa qaba xiqqoo. Wanti kun akkami amma Oromiyaa guutuu keessatti raawwatamaa jira moo reefu socho'aa jira? Odeeffannoon qabu nani ittuma deemaa jira natti fakkaata. Fakkeenyaaf amma dhiyeenya kana baruma kana ji'a tokkoon dura ganduma aanuma bulchiisuu magaalaa Shaggar keessatti mana murtii tokko sadarkaa jalqabaatii fi sadarkaa waldabarfataa hundaa'ee naannoo ganda aanaa akaakoo nabbichuutti anillee keessumaa jaarsolee wayii wajjin affeerameen naqee sagantaa baniinsaa irratti argameera. Kana hollaalu amma ittuma deemaa jiraachuu isaati natti agarsiisa. Lafa qabee jiraas kan jedhu rakkoodha.
amma akkaataan filannootis sirrii hin turre lafa qabsiisuudhaaf wantichi waan faayidaa gaarii qabu waan ta'eef lafa qabsiisuudhaafuu baay'ee rakkisaa ture. Amma chaalenjiin keessa darbe natu beekaa lafa qabsiisuudhaaf. Achuma keessatti immoo warreen yakka uuman immoo kophaatti garee uummatanii ofirraa ittisuudhaaf akkaataa isaan itti socho'antu jira. Maaliif fakkeenyaaf amma gaafa dhugaan baate namichi madaa qabu hunduun dhufa. Gaafa san dursee nama rukuta'u nama dhugaa galchuudhaaf dhugaa dabsetu immoo jira of beeka. Wal fakkaatti wal barbaaddeedhanii miti harka ofiitiin gurmaa'anii muudamaa fa'aa keessa seensifatu nama ofii keessa seensifatu fa'aa mul'achaa jira jechuudha. Kana qorannaadhaan itti deemaa jirra jaarsoleenii uummannis nu faana jira. Akka bulchiisa magaalaa Sulultaatti haaromsas taasifanneerra irra deebinee uummata walitti qabnee uummanni bakka jirutti waadaas haaromfanneerra kutannootu jiran fuuldura. Itti deemnaan isaanumallee warruma yakkamaa sanillee miidhuun barbaannu dhugaa galchee dhugaa akka fudhatudha. Nama wajjin garaa wal hanqatanii jiraatan san waliin nagaan akka jiraatanidha. Fedhiin keenya kan godhaa turres kan godhaa jirrus. Hojmaan isaa garuu wal fakkaataadha. Kan Baales manni murtii aadaa kan immoo Shawaa Kibba Lixaas kan Jimmaas hojmaan isaa wal fakkaataadhuma jechuudha. Wal fakkaataadha. Amma kaa fakkeenyaaf biyya simbira xiyyaa'edha. Oromoon maal jechuudha akkaataa aadaa naannoo keetiitiin araarsita. Bakka nu amma dirree irratti kakachiifna hoo araarsinullee suuraa ilaaluu dandeenya. Dirree irratti magarajiidha irratti inni tokko malkaa irratti ta'uu danda'a. Inni tokko qilxuu walatti ta'uu danda'a. Inni kun naannootti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Loqonni keenya iyyuu kun garaagarummaa qaban laalaan amma miidiyaadhaan garuu aadaan Oromoo tokkichuma. Eessatti tumame sirna gadaatirraa fudhata. Inni kun nu mamsiisu walillee nu gaafachiisu. Tole mee biskutee gara keetittan deebi'a. Duraan seensa keenya irratti aartii keessallee akka turtee hamma tokko akka sochootee turtee mee maalirra geessee dhaabde? Yeroo sanatti taphataa meeshaa muuziqaa aadaati. Maal taphatta? Masiinqoon taphadha ture. Amma sinuma taphatta? Amma dhuunfaa kiyyaan hin taphadha. Ijoollee kiyya afaan ittiin leenjisa. Akka carraa ijoolleen kiyya shubbiftoota. Isaan ittiin leenjisa. Yeroo sanatti kaaseetaan 2001 akka lakkoofsa biyyattiitti maxxanse irratti masiinqoo kiyya fayyadameera. Sirba 5 sirbas maxxanseera kaaseetta maxxanseera. Haasaa keenya irratti gaaf tokko guutummaatti isarratti qofa haasa'uun keenya nafu maayifi nan amma biriij aart jennee sagantaa qabna nuti warra aartiirra jiran keessumaayyuu immoo ati ogeessa maasiinqoos taphattu waan taateef gaaf tokko maasiinqoo kee akka gadda kana eega dabartee booda rabbi gaana gaa fidu kana dabarree booda gaaf tokko si beellamuun koo nafu. Carraa kanaan akka magaalaa Sulultaatti namni aartii magaalicha almost viidiyoon qaba. Bara 1994 kan magaalaa Sulultaatti qopheesse. Hiriyoota koo yeroo san ammallee jira wajjin jechuudha. Ergasii Sulultii fi muuziqaan illee wal baranii ijoollee hedduun ba'an achi of barruudhaan masiinqoodhaan amma darajjii shuumee of fudhatte darajjee waliigaltee mana gurgurtaa isa duraa natu irra waliigaltee sanarra jira. Amansiisaa booji'aa mana muuziqaa Finfinnee jedhamutu irraa fudhatee akka carraa darajjeedhaan immoo dubrii lammataati. Innillee masiinqoo ani fi hiriyaadha dubrii lammataati. Inni warra isaatii hangafa ani warra kiyyaa quxisuu ta'e hiriyaadha. Walumaan guddannee aartii kana keessa kan inni jajjabaatu natu jajjabeesse innillee hin kaasa seenaa kana. Gaaf tokko yookaan waliin dhufna rakkoo qabu. Sirriitti irratti haasofna waan kanarratti. Dhumarratti kanan jechuu barbaadu ati akka nama aartiittis akka miseensa mana murtii aadaa kanattis wanti hunduu osoo aartiin deeggarame akka guddatu yookaan immoo amma deemamuu qabu akka deemamu nan amanaan. Siyaasas haa ta'u, dinagdees haa ta'u, hawaasummaas haa ta'u, aadaallee haa ta'u. Aartiidhaan wanti hunduu osoo mul'ifame aartiin humna nama amansiisu, humna nama biraan ga'u ogeessonni aartiis nu dubbatu, seenaanis kanuma ibsa. Kanaafuu osoo amma manni murtii aadaa kun osoo gama aartiitiin deeggarame waan hamma tokko waan guddatu sitti hin fakkaatu? Hin fakkaata. Maaltu jira seete? Ana amma miseensa miti akkuma miseensa irratti siin jedhe irra guddaa manguddoota
jaarsoleedha. Jaarsolee beekumsaanillee barnootanillee bulchiisanirree sirnoota darban keessatti biyya tajaajilaa turanii fi beekumsa gahaa warra qabanidha. Yeroo hunda isaanumtuu mammaaksaa fi waan tokko tokko fayyadaman aartii fayyadamu. Anaaf mana barumsaati gama tokkoon. Akkuma siin jedhe maatii buulechaa fi buuletti irraa hin dhaladhee jaarsa alattiin guddadhee afoola walitti qabaa guddadhee amma isa manguddootuma bira hin jiraa mitire. Anaaf mana barumsaati. Akkamitti yoo jette wantoota mammaaksan ofii walitti himantu jira. Mammaaksi sun tokko tokko sirba faa qaba. Kana jechuun aartiin jira jechuudha gabaabumatti. Achi keessatti aartiin. Walaloo fa'aan mammaaksi tokko tokko walaloodha qaba. Achi keessatti ammas aartii itti fayyadamanii jechuudha. Mammaaksi immoo humna qaba. Humna qaba. Xiqqoo dubbatanii baay'ee hubachiisu. Hubachiisuu irratti humna qaba waan ta'eef kaampaasii guddaattan barachaa jira ammaan. Kanaaf aartiidhaan oduu deeggaramee kan jedhu mamiin qabu waa hedduu aartii aadaan Oromoo hunduu aartiidhaan akka wal qabatetti ilaala. Anamma gara barruutitti kanan fuulleeffachuu barbaade waa hedduu muuziqaadhaan karaa of ga'uun akka hin danda'amne fakkeenyaaf amma kaasetti tokko kan daqiiqaa meeqa akka hojjetu sirbi tokko meeshaa muuziqaa bakka qaba mata dureen jira piriijiin jira ce'umsi jira nanna'a daqiiqaa meeqa akka fudhatu waan ilaaleef of barruudhaan garuu waa hunda barreessita. Kanaaf gara sitti naanna'uun koo naanna'ee aadaarraayis muuziqaarraayis fagaachuu kiyyaa muti. Aaduma muuziqaa kanarree meeshaa muuziqaa kana amma gosa keenyatu gosumarraa dhaalle jechuudha. Dhaalan nu bira ga'e. Akkan seenaa qoradhullee kan na taasise fakkeenyaaf gizee jechuu raasan maazariin tiyya waan natti himtutu jira. Sirboota natti himamaa ture. Sirboota natti himamee sirbaan garaa of hin geenye ergaa san dabarsuudha. Filannoon ani qabu seenaa san natti dabarsan kana of barruudha. Amma tuulamni eenyu akka ta'e horteen isaa maal akka ta'e achi keessatti bu'aa ce'ii horteen kun dabarse keessaa tuulamni kaabaa maal akka dabarsan kana sirboota sirbamanii natti himamu fakkeenyuma tokko sii kaasaa Naggasaa Abdii jabbiloota tooyaa jabbiloota odaa jala kan nama nyaatu dhufaa jiraa jedhe. Haacaaluu Hundeessaa immoo kan nama nyaatu nu keessa jiraa jedhe. Diistaansii jedduu san jiru laale. Sirbichi tokko yeedaloonis walaloonis tokko ta'ee haala qabatamaadhaan wal qabsiisa. Yeroo sanatti dhufaa jiru. Amma immoo nu keessa seenanii jiruudha jarri kan ibsu. Abbaa fi ilma garuu jarri kun hin fudhatta. Gogeessa gadaa tokko jechuu hin dandeenya. Gogeessa gadaa jechuun isa roobalee darbe dhalatee fi waggaa 40 booda immoo dhalate abbaa fi ilma jedhama. Gogeessa gadaa tokko jedhama. Garaagarummaa san faa ibsa. Sirboonni hedduun jaarraa 14 faa kan sirbametu haala qabatamaa moototaatiin haaromfamaa ragaa himaa ergaa dabarsaa hanga ga'ee weelliftoonni hedduun dhimma itti ba'aa jiru jechuudha. Kana duubatti deebitee gaafa of barruudhaan laalte anamma waan ani ijoollummaa saniin jararraa fuudhaa turee fi amma weelliftoonni sirban kana laaluu seenaan akkamitti deemaa dhufe natti agarsiisaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Barnoota mana barnootaan jira jechuun nan danda'a. Hoggaasaan araarsan mammaakan nan laalaa namoota immoo akkamitti akka madaalamuu hin danda'amu. Akkuma siin jedhee warra muuxannoo qabanidha. Jaarsummaa qofa osoo hin taane warra muuxannoo fi beekumsa ammayyaas beekumsa aadaatis qabanidha warri manguddoota nan bira jiru. Carraa kanaan manguddoota bulchiinsa magaalaa Sulultaa hundaafuu keessaawuu galma malkaa ilmaan boruutirra warri wajjin jirru gadda kanallee narraa dabarsuu irratti na bira dhaabbachuu irratti gumaacha isaan naa godhanii fi anumallee dhuunfaa kiyya na jajjabeessaa jiraachuu isaanii nan galatoomfadha jechuudha. Akka abbootii kiyyaa bakka abbaa kiyyaan buufadhee ilaala. Dhumarratti gaaffii koo xumureera wanti jechuu barbaaddu jiraate yookaan immoo dhaloonni kunillee aadaa akkanaa kana akka cimsuu qabu yookaan immoo warri ga'eeyyiinis akka ofitti fudhatanii wanti kun akka dagaagu durattumaa jira gidduutti immoo xiqqoo akka baduu ta'eera amma immoo deebi'ee dhufeera kan horii wal qabsiste dhaamsa gabaabaa dabarsuun si barbaadde. Dhaamsa inni dabarsu keessaa waadaaf turizimiidha. Amma labsii irrallee jedhama mana murtii aadaa kanaan labsii keewwata 39 natti fakkaata.
wantoota hojjetamee akka dokumentii godhee teechisu kan jedhudha labsii sanarra kan jiru. Amma aadaa fi turizimii argeen beeku. Waajjira isaanii cinaadha waajjirri keenya gaaddifni keenya. Hin jiranii hojjechaasis hin turre. Anamma akka ogeessa aartii duraaniitti akka miseensa mana murtii aadaatti akka nama quuqama qabu ilma jaarsaatti seenaan qorachaa ani qorachaa ture isaan hin qoranne. Ani arsii deemeen qoradhe baale deemeen qoradhe salaale karraaniin deemee qoradhe waan an qorachuu qabu jechuudha. Achitti naannoo sanatti waan isaan waajjirri gadi ba'ee qorachuu isaan beeku godinaaleen deemu kanatti namoota muraasa argadha. Nama quuqama qabu. Gaarreen hedduun maqaa namaatiin moggaafamanii bakka teessoo isaaniitti ture gaarri sun qotamaa jiru. Sababa garaagaraatiin. Inni kun dhaloonni jabaatee eeggachuu qaba. Fuulleffachuu qaba. Manguddoo hedduun wal deemaa jira. Dafanii dhaqqabanii waan irraa teechisuu qabu. Waajjira qofa eeguu hin qabnu. Mootummaan immoo isa duraanii dogoggorri kan darbeera. Kan darbee mana ijaaramii kan dhufuuf ijaaran. Isa fuulduraa namoota ogummaa fi quuqama qaban bakka sanitti ramaduu qabu. Waan isaanii ta'u qofa achi kaa'anii hamma waa hedduu badu. Mana xalayaan ofii kiyya barreessee iddoo seena qabeessa akka taa'u. Erguma mana murtii aadaa kana hundeessinee malkaan tokko jira malkaa ilmaan boruu jedhama. Bakkuma amma galmee keenya jiru kana. Malkaan kun malkaa jaarraa 14ffaa jalqabee sana durallee hojiirra turee fi sana booda dhiibbaa garaagaraatiin wanta isaa gadi bu'aa ture hortee lamatu jira. Hortee tuulamni jimlaa 3 qaba. Daacii Bachoo Jiille. Daacii hangafa ilmaan daacii Tissadii Galaan Obbo Sooddo. Jaan Galaan Torban Obbo Sadeen Sooddo. Jaan Galaaniif Torban Obbootitu malkaa sana irratti walitti dhufa ture. Malkaa ilmaan boruu sana. Sababa lola jaarraa 14ffaa tokkoon abbaan tulluu Jaan Galaan keessa abbaan malkaa Torban Obboo keessa abbaan tulluu sun qabame. Akkasiin diigame malkaa sanillee iyyisiifnee duraan kophaa kiyyan gaafachaa ture booda manguddoota wal ijaarree malkaa san bansiifne maaliif bakki itti gumaa baastu immoo laga. Kanaaf iddoo seena qabeessi sunoo jiraate bakki itti nama araarsitu bakki itti waadaa sissiftu tulluu fi malkaadha. Isaan sana eeggachuun dirqama ta'a. Mootummaan raayis uummata raayis. Kanumaan dhaammadha. Dhaamsi kee daawwattoota keenya bira akka ga'u abdiin qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii keenya biskutee guddataa miseensa mana murtii aadaa waliin taasisne har'aaf kanumaan goolabnaa. Biskutee yeroo biraa waa'ee aartii kana wal qabatee deebisee akkan qabadhee isiniif dhufu asumaan waadaa isiniif galuun barbaada. Innis akka deebi'ee naaf dhufu abdiin qaba miti. Rakkoon qabu. Ayyee rakkoon qabu naan jedheera. Egaa qophii keenya har'aatirraa akka barattan akka itti gammaddan akka itti bashannantan abdiin qaba turtii gaarii.